qabnu hunda yoo dhabne namoonni nuti abdanne hundi yoo nu ganan dhukkubsannee yoo rakkanne kiishni keenya qullaa yoo ta'e wanni abdii nu murachiisaa guddaan fedhe yoo nu mudatellee yeroo mara garuu zeeroo irraa jalqabuun ni danda'ama. Umriin teenya yoo achi deemtellee eenyummaa keenya kan hawwaa turre san yeroo barbaannetti jaaruu ni dandeenya. Wanni nurraa eegamu murannoo nuti jijjiiramuuf qabnu ofitti amantummaa fi obsa qabaachuu qofa. Xiyyeeffachuu kan qabnu rakkoo san irratti osoo hin taane yookaan waa'ee rakkoo sanii odeessaa ooluu osoo hin tahin yaada bu'uuraa rakkoo san hiikuudhaaf nu gargaaru burqisiisuu irratti xiyyeeffatamuu qabna. Mariin jireenya kee ittiin jijjiirtu harka keetirra jiraa beeki. Namoota biraatii fi yeroo biraa hin eegin yeroon dabarte jetteetis hin dhaabbatin yeroon ta'e ammumaan tana jireenya kee kan dhumee fi kan dhaabbatee sitti fakkaatullee yoo ati jabaattee numaatu ani amman abdii qabaa'u jettee zeeroo irraa kaatee dhaabbatuuf yoo hamilee qabaatte gaafa san ati aduu guyyaan sitti dukkanoytee turte san tadeebitee siif baatu arguu eegalta. Mataa kee jireenya duwwaa keessa turte san keessaa baaftee lammada abdii jireenya ajaa'ibaa jiraachuutiin keessa kee guutama. Gaafa san ati bakka duraan muramtee itti darbamte keessaa bayyanattee mataa ol qabattee mul'atu eegalta. Haduraa caalaa lafarra saartee biqiluu jalqabda. Duraanis damee deettu murame malee hiddi kee kan bishaanii fi biyyeedhaan wal qunnamsiisee muramne haareetti lammada dastee bal'achuu dandeessa. Shurufkaa guddinaatiin dabaalamtee daraarta. Baala magariisa ija namatti tolanii fi dameelee dhedheertuu gaaddisa namaaf ta'an baasuuf jirta. Gaalli yeroo imalu gammoojjii keessa bishaan akka hin jirre ni beeka. Garuu gammoojjitti yeroo oofne fi gammoojjii keessa yeroo imalsiifnu of duuba deebi'ee sodaatee hin didu.